shina arabaa keessa gubattee arabni mataa fooqirraa gadarba maallaqa akkasii fiddeeti isin huccuu lammii tiyyaatiin uffadhaa huccuu saba kiyyaatiin uffadhaa oromoo waan na fakkeessuun oromoo tiyyaan uffadha ittee dubbi dalchitanii kaapitaal guutuu firii cuunuu uffata nu erga jettanii kooppiin uummata maraachitanii. So yo Assalamu alaikum kan qaban jirtani jaalatu tokko bituu dalman oromoo kan YouTube ready man ku shordoftan ana ready ma gangas baramoo kan jiru har'a kapital guutuu ya ani maalif isa video dhufe waan jettan jecha maalif yoo kan jettan jecha waa'ee uffata irratti ne chaadha lamaan chaadha akkuma argitan kana godheera haccee godheera sinin jechaadha anatti dubbata beetan yeroo baay'ee dhufe dubbata uffanni kun adda fiyyaa miti ummii oromiyaa chaan jechaadha ummii oromiyaa chaan adda fiyyaa miti yaa man isra gira safi asra gira oh ya chaan adda fiyyaa miti anaa fi isa ka wajjii hojjetu waan kana sii garam jechaadha so basani ani yeroo baay'ee dubbadhe sii garam nagahee jedha amma ofii dubbatta Tanaafuu wanni isin jechuu barbaadu ilmaan Oromoo nuti Oromoon maaliif wal xiqqeessinaa maaliif wal gaqqabnaa maaliif wal tuffannaa Oromummaa jechuun wayim demoo arra anaaf riidiin huccuu uffanneef Oromoon jaamnuuni wayim demoo namni takka huccuu aadaa uffatee ol bee utaaleef Oromummaa miti Oromoo jechuun keessa dhiiga saba keetii quuqamuu lammii teetii quuqamuu lammii tee bira dhaabbachuudhaan tanaafuu huccuu nuti ammaan tana akkana daleenu kanaan yoo laaltanii agartan duraan uummata Tigraay uummata nafxanyaatu huccuu keenya kana alaabaa Itoophiyaa wayim alaabaa nafxanyaara kaanii gurguruu turan arraan tana nuti shabaabni lafaa kaanee sammuu qaromaatiin hoggaa huccuu keenya kana kaanee naaf riidiin itti yaannee huccuu kana diizaayina baafnee diizaayinara kana baasuuf hanga dadhabbii qabu nuu beekaanii dadhabbii kanaan diizaayinara kana baafnee daleenee huccuu kana isiniifinnee hoggaa Oromootiin hoggaa bakka takka deemne huccuu Oromoo uffannee uummata ija gubdan kana goone garuu warra nu gaccabsuu jira fakkeenyaaf isiniimaan Suudi Arabiyaa keessa jiran warra Dubaay Cairo keessa leedis ijoollee sanitti dubbanneen diizaayina mataa keessaniitiin koottaa isin gargaaraa jenneen dhiisan ijoolleen sanilleen maaliifini nuti diizaayina yoo feetanis isiniif kan inaani baafne garuu riidii fi guutuun nu ergeettanii maqaan hin balleessinaan anaaf riidii huccuu kana kan daleennu free timeidhaan yeroo iriftii qabnuun lachuutuun dalagaa mataa keenyaa qabna dalagaa mataa keenyaa kana gubbaan hoggaa huccuu kana gamas qabnee maal goone sammuun nama cinqatte kana hunda dandeenyee osoo dalagu jirru garuu Suudii keessa amma warra ummii Oromoo profaayila godhatu jira maaliif godhatan jennuuni warra Jarmaniirraa nu dhufte UK irraa nu dhufte jaanii huccuu kooppii godhanii gurguranii jira maaliif gootan hin jennuuni garuu isinitti qaanfadhaa nuti isiniin xooynuuni ma isin ifiifitti qaanfachuu qabdaniin lammii teessan maallaqa akka isaan itti fidan osoo beeytanii obboleeyyan keessan laffaanii shina arabaa keessa gubattee arabni mataa fooqirraa gadarba maallaqa akkasii fiddeeti isin huccuu lammii tiyyaatiin uffadhaa huccuu saba kiyyaatiin uffadhaa Oromoo waan na fakkeessuun Oromoo tiyyaan uffadha ittee alaabaa Oromootiin bitadheettee dhuftee maallaqa kafaltiin achirraa nu dhufeettee kijibdee hoggaa huccuu mana keessatti daleeydanii kooppii gootanii fiddanii itti gurgurtaniini waan baay'ee nama gaddisiisu sun nuti fakkeenyaan isni godha amma huccuu wayim Jarman keessa wayim UK keessa wayim bikka takka qofa ka gurguruu mitiin Suudi Arabiyaa nuti eega huccuu kana neenee hoggaa gulama qollitiidhaan maaliif waan kana neenee yeroo ijoolleen hedduu nu gaafattu malee nuti addunyaa kana guutuu irra gurguraan huccuu kana isni galee garuu maaltu nu aarsa huccuun ichiin nu dhuftee jettanii hoggaa ijoollee kooppiitti gurgurtanii isaan huccuu miicaa jechuun viidiyoo as gubbaa isiniin galisa huccuu miicaa nu galchisanii akka nu goote jettaniini maaltu nutti dhaga'ama maaliif maqaa nu balleessitan ifi daleedanii waan kana naa dalagee huccuu kana hanganaa narraa biti jeen yoo ta'eef sirraa haa bitu huccuu aadaa Oromoo daleenee nuti fixuu hin dandeenye aadaa Wallaggaa jira Jimmaa jira Arsii jira Harargee jira Gujii jira Booranaa jira Illuu jira aadaa kana hunda keessarraa huccuu kana diizaayinatti baaftanii ol keessa keessan diizaayina mataa keessaniitiin koottaa dalagaani eenyu Oromoon itti baaneetu daleenee fixuu hin dandeenyu huccuu Oromoo tanaafuu garuu waan namni takka uumee fide fuutanii kooppii godhuun suni wayim beekumsaa miti sammuu dhabuu keessani sammuu yaaduu dadhabbii keessani silaa nama sababa biroo taate aizoo bartaa siin jaan garuu hoggaa Oromoo taane Oromoo wal gaqqabdiin maaliif onni kun ta'uu qabaan nuti godha isinitti dubbannoon amma nuu gabbayee dubbatu gartanii
wayim dammoo tiktok irratti warri kuma kudha shamarree kum soddom qabdan kana peejii mitiin nuti social media ammaa mitiin yeroo dheeraadhaaf nuti beekumtiillee Oromoo biratti hanga takka ni qabnaani ifdaaduun gaarii miti maaliifini garuu nuti gabbaanee akkana Oromoo yennee dubbachuun qaaniidha nuuf qaani saba keenya irra duuluumoo hay ummata irra duuluu dadhabnee saba keenya irra duullaa yoo dandeessa maaliif guutuu kootaa keessaan dubbisa diizaayin akkanaatiin fadhe waan kana naa dalagi amma obboleessa keenya asuma yoo laaltanii gartan kingi booy namni hin beeyne jiruun ni beeytaniini diizaayina mataa isaa fidateeti qawwee malee kaja'u guutuu meeshaa kana akkana daleessisnaan jee diizaayin obboleessa isaatiin abshir obboleessa kiyya akka lammiitti aansiifiin godhaa jenneen naafriidii waan kana goone maaliifini diizaayina qawwee malee dhagaa darbuun bilaashii yoo hidhatan kilaashii jaa huccuun isaa dhufu jira yeroo gabaabaa ta'es waan torbaan takka akkas booda ni dhufa torbaan kana keessa huccuun meeshaan baatee jirti akkanatti ka support nama godha si beekama caa qawwee malee sanamma dhufeetti ni dubbatee ati immoo waan akkana kana hojii hojjennu hojjechuu barbaada haa gargaaru nuun jedhee fuunee gargaarreen hojiinee fi abisaa fi jira caa isaa maali Oromoo waan ta'eefin Oromoo waan ta'e jedheen irraa nu gaafadha waa'ee makanaa irratti dubbachuu ana sheemin naqabee jira waa'ee makanaa irra yeroo ibbata akka deebi'ee haasuun na jibbi as bira nagahee jira kuni waan hedduu nama qaanfachiisuuni na ajaa'iba waan namaa caala nama gaafachuun bara nama tokko gaafachuun bara guddina malee salphina miti bara salphina miti ani waan hin beekne isa gaafadha inni waan beekuuf na caala ani isa gaafadha waan inni hin beeku waan ta'eef si galee saniifuu koottaa nu gaafadhaa isinii hojjisiisnaa akkamitti diizaayinii akka gootan isinitti himnaa waan namaree isin hojjisiisnaa deemaa uummata keessanitti akka inni jedhee caalaa wanti Oromoo numarti kennaa hojjennee fixuu hin dandeenyu numarti kennaa isoo hanga waan namaraatiin ba'u waan Oromoo alaabaa takkaa miti aadaa biyya takkaa yoo of keessaa qabaate baale yookaan arsii bicha sirraa qabaatee uffanni deemnee jira dasnu jedha maaliifuu namni tokko si gaafatee jira hin ibsitataaf waa'ee kanaa ibsitaaf sin gara sangubbaan waan takkaa jira nuti huccuu kana qofa dalaguura dhaabbachuu kaayyoo keenyaa mitiini nuti kadalee nuti free timeidhaan yeroo silaa namni wani dammoo iriftii godhu yeroo silaa namni filma laalu yeroo namni silaa saayibaa hojii ba'u nuti waan kana meeshaan isa geessee asiin baafne ichiin baafne maal jennee hanga rakkatu nama dalaguu beekan nuti kophee as gubbaa laaltanii agartan tan agartanii kophee naayikii tana faa fiduu yaada qabna amma daleessisu jira waan akkanaa waan biroo waan adda addaa diizaayina adda addaa fiduu qabna garuu yoo kanarratti tasfaa nu mursiiftan taate maqaa nu balleessitanii isaanii nu argajetanii tasfaa nu mursiiftanii asitti hamilee nu cabsitan taate akkamitti waan kana isiniifinnee biroo dhufnaan itti yaadaan himee xiqqishoo. Kana malee uffatoota baay'ee fiduu yaada qabna uffata akka amma argitan uffata akka ni baasa kana malee uffata tokko diizaayinii uffata jaakita wantoota garaagaraa hin himnu diizaayinii sun maal akka fakkaatu gara koppiin taatu qabaatti so hin dhufna diizaayinii san finnee hin jechaadha singaroon diizaayinii san otoo finnee dhufnu hin argitan kaa waan namni kun koppii hin godhamu hin godhuu hin laallan amma iyyuu jechaadha amma akkana haasofni ammallee deebi'anii koppii godhan jechaadha kana jechaadha oota namni tokko waan koppii godhatetti ifaajjee abdiin murannaa jedhamu keessaa gallaa jechaadha koppiidhaan iyyuu haalaa qabu biyyattiin jennee keessaa gallaa jechaadha. Asirratti waan isin dhaabu takkaa jiran. Ani yoo koppii godhuu feetanii dhugaa rabbiitiin isinima qarshii lamatti koppii goosisee huccuu kana maaliifini ani kaampaanii dida beeyna nuti ma kaampaanii dida bikka hunda keessaa nama qabna kaampaanii didaan beeka qarshii lamatti koppii isin qarshii yoo gurtan kana godhee yoo namni bitatu jiraate magaalaan balleessuu mitini garuu waan bareedaa dalagee qarshii hanga takkatti gurguranaa jiran. Nama keenya jaalala barbaadna nu jaa mallaqni hin deemtee dhumatti mallaqa akkanaan nu argitaa rasii ga'ee jechaadha karaa baay'ee mallaqa argachuu hin dandeettan. karaa baay'eedhaan mallaqa karaa ittiin argitan baay'ee jiru hojjetachuun argitanii online business hojjechuun dandeetta waan baay'ee hojjechuun dandeettan karaa mallaqa ittiin argamu jechaadha garuu mallaqni hin tarte hin dhufti hin tarte garuu jaalalli namaa kabajaan namni sii qabu hin tartu yoomuu wallaahi billaahi kabajaan namni sii qabu yoomuu waan tokko bareeda namaan kee biraan geetti namni amma jawaar waan inni bareeda hojjetee fi namni ka jaalatu maaliif barbaada namni jawaar maaliif jaalatan namni waan bareeda hojjetee jara akkasuma namni jaalata kabajaa fi jaalala namaa bicha horachuu barbaachisaadha waan sanii malee koppii hojjechuu dadhabneeti miti inshallah koppii hojjechuu barbaannee naaniin asirraa ummata hunda on tokko garuu maaliif huccuu kana guyyaa ayyaanni jiru guyyaa wanni feete jiru uffatanii akka namni gabba'uu fi waan bareeda waan lubbuu qabaa dalagaa gabbaan nama takka takka waan beekumsa barbaada dhiyootan tiktok irratti waan ta'an wal tuquun nama tuquun feenu nuti nama tuqnu abbaan feete yoo dhufanii waan fadhan jaan nama tuqnu asuma wanni dhaamuu barbaadu yoo jiraateeni wanni isni dhaamuu barbaadu warra suudii bira bikka lama qofa neene huccuu warri as bee niyaalaa bichaa bira keessaafuu huccuu nama eenyu bichaa biratti argamti bakkalcha bichaa biratti jirti bakkalcha bichaa bira niyaalaa biraa dhumattee jirtiin bakkalcha bichaa biratti yeroo ammaatiif makka meebii isinii naquun oolu isiniif himna yookaan huccuu yoo neene nutuu isiniif himna
ammaaf bakkalcha bichaa bira jirtiin warri Jarmanii irraa nu dhufte bikka biroo irraa nu dhufte jaan hundi hijibaan huccuu naan erge takka hin jirtu huccuu bikka nuti ergine namaan erganii warra firii sadi bitate maqaa dha'uun feenu warra firii sadi firii afur bitatee huccuu san garsiisaa dhis wallahi billahi ammaa miti dhis yeroon tun ngeeti maali sin wannan hana hanga waa qorataa jira sin garee macha han qoranee fitannoo fi nama waa'ee oromootiin oromoon jaalatu waa'ee oromootiin dhuftee chaan of beeytaa ati abbaan sun jechaan waa'ee oromootiin tiktok irratti oromoon baay'ees jaalatu wannan kana ati godhaa jirtu of beeytaa nama san inshallah tiktokin oromoon akka horsi kaasatti akka gasi deebistu goona dhugaa rabbi asmaanuu horsi kaasatti akkasuma gasi deebistu oromoon seera tiktokitti sogaa waadalee dambaradhaani tiktok irratti ani nam soddomsitti ergee nam soddomiin guruppii godhee tiktok nama takkaa gubuudhaaf qallaale garuu habashaatu nuti gubaa turre guruppii qabna habashaa warra akkasitti wanta jahu hunda gubuu ture garuu maal goona nuti wal jajjabeessuu wal bira dhaabbachuu qabna malee waan kana warra duuluun qabnu isin jaa asumaanuu waan gootan kana dhiisaanii jaalala uummadhaani oromootiyya. So sanifu baay'ee galatooma dubbisnitti eerasuun barbaannu kanaafuu charaa wanti jiru kana waan biraatiin haa godhee deebinutti baay'ee nu galatooma isin jecha uffata koppiin godhanii isin jenna galatooma ulfaadha. Dhumarratti warra Ijiptii itti himne. Ijiptiin saamii bira argachuu dandeettan uffanni isin dhuftee jirti saamii bira dhuftanii uffanni dhufee jira saamii bira argachuu dandeettanii lakkoofsa saamii illee kinooti argitanii karaa tokko tokko irraa isin eegallisni irraa lakkoofsa saamii kinoo Ijipti Kaayiroo lakkoofsa saamii bum amma haaraa akkasiin jechaadha. Deema dhaqqabadha. Biyya ergine hunda lakkoofsa asirra isinii keenya. Biyya ergine bikka meeshaan orjinaalli jirtu asirra isinii keenya. Warra ichiin nu dhufe gettan hin amanina. Lakkoofsa nuti isin arkine bichaa irratti argattan malee bikka feetanii bitanii keeysaan dhuftanii bitadha. Maaliifin waan feetan bitachuu mirga qabdan garuu dhuftanii keeysaan nu gaafatina please. Huccuun akkana baatii huccuun akkana taati hin jeena. Huccuun teenya namni hundi ni beekanii kana fakkaatti. Kanaafuu hedduu galatoomaa waan hordotaniif karaa kiyyaan baay'een isin jaaladhaani. خراب با چینالاتین چی سند باید سنجال ناسین کباجن سنجلا گراتو ما الفادا ویا ویا گاری حالان گاری تربی گاری خنا سنجلا اسکے بوم بوم all set pull up pull up records on records got records on records I'm riding around in a coupe pull up